kabaja qaba sii galee kabajaa koo immoo anatti isinitti agarsiisa tokko jedhe isa waa'ee tidaarii yoo ta'e immoo ni kaana hidhate malee annama kana wajjin sinii tokko bitadhee inni saanii tokko bitadhee wajjin jiraachaa na dhaggeeffadhu. Intala shamaraa takka akkasitti hamilee si cabsuun gaariidha. Yoo dubrummaa hin qabaanne yoo kabajaa hin qabaanne akka barbaadetti bakka miidhamtee yeroo barbaadetti wajjiniin rafamee yeroo barbaade gadhiifamtee yeroo barbaade fuudhamtee akkasitti jiraachuun akkam jechuudha akka jechuun maa jechuudha ijoolleen keenya kun akkam albaartii. Hoy intala kan namni dubbatu dhabamee namni ofitti qabamuu dhabamee ijoolleen wallaggaa gandummaa hin leellisan gandummaa hin beekan jarri dhugaa malee agartee sababa namni jala wochuu nyaachuu jirtanii bar foon sii kukkutattanii nyaataa jirtanii bar amma moos deebitanii kabajaan qabdu dubrummaa malee rumtee maal of akka abbaddaa minaamine maal jechuudha inni dubrummaa qaba bar yaada ilmoo abbaa ilmootti rumte bar ilmoo hanga intala kanaa ga'u qaba mubaarik maal akkasitti hamilee shamaraa cabsuun isin shamara waliin hin dhalanne obboleettiin qabdanii haadhi keessan shamara miti kabajaan qabdu dubrummaan qabdu tidaariin kiyya diigame dhaggeeffadhu tidaariin baga essay minaa gabbaak wallahi wallahi jaalala mubaarik tutti maraachaa jira baga ishoo baga jaalalate maal si galchee maal si ilaallatare essay dhaggeeffadhu cibsiin isi dhabbasa dubbadhe waa'ee tidaarii diiguu sati jette irratti ol seene malee ol hin seenuun ture ansii galee sitti nimamti bultii isaa diiguu deemtaa bultii isaa kan diiganii dhiisi bakka miila tokkoon dhaabuu danda'a. Saayikoodhaan eenyuun miila tokkoon dhaabuu nan danda'a. Ati ilmoo dhuunfaati waan taateef bultiin koo diigameetti bultii namaa diiguu rakkatin. Simiti kan natti himu xanqaqee of beekaa. Wallahi durbummaan argine. Ofii koo nan beekaan dhaggeeffadhu sitti nimaati. Isa waa'ee tidaarii namaa diiguu jettu an tidaarii namaa sin maal mubaarik ati dubrummaa qabdaa? Ati dubrummaa qabdaa? Bara abbaa ilmooti ati. Hai jaartii meeqa fuute? Jaartii afur ol fuutee jirta bara. Intala xiqqoo kana fuutee karaarraa dabsitee ilaal wanti isinitti himuun shamarri takka. Asinitti mee bara gaayilaan sossobuu siin fuudhaa wajjiniin jiraanne jedhanii sossobuurraa harka jiru dubbatti hidhanii gudeeduu wayyaa jedhee isinitti meera. Har'a gabbee dubrummaa qabdu kanaa inni shamaa taktu bannaa ta'e. Hai dubrummaa qabaattee dhiifattee minaa gabbaante. Hai kaan kana maaltu galchee sii gubbaa sii lolli kana. Maaltu sii galchee immoo? Silaa dhugaa ta'e silaa gandummaa qalbii keessa hin jiraanne silaa dhukkubni qalbii keessa hin jiraanne dhugaa intala kanaa dubbattaaf. Fuudhee inni danda'aadhaaf fuudhe miti. Maaliif fide miidiyaarra? Akka miidiyaarra dhuftu maaliif sababaa ta'e? Fakkeenyaaf silaa Samiraa ija Samiraa laaluun isii kana ilaale miidiyaarra dhuftu fakkeenyaaf. Samiraan mana teessi isiin kun bakka dalagaa teessi. Maal jechuudha akka jechuun? Ji'a 7 guutuudha. Samiraan hin deessi isiin kun ulfa ofirraa baafti. Maal jechuudha akka jechuun? Yoo hin dandeenye durumaanuu fuuchuu dhiisuudha hin danda'a jedhee ergi fuudhee ijjita kan laaluudha. Amantiidhaa fi Oromummaa jalatti daachuun gaarii miti. Akka kanatti amantiin wanta kana jedhu hin jiru. Amantiin akka jedhu hin jiru obboleessa keenya. Amantiin akkas jedhu hin jiru. Aybii jaartii keetti dubbachuun aybii guddaadha. Gaafa duraa durummaa qabaattee yoo hin qabaanne sin deebisa jedhee maan deebisin gaafa sana. Durummaa qabaattee dhiiftee ji'a 7 wajjin teessee kaatee har'a durummaa. Gizee tokko abufaanuu bira dhattee arrabsite jedhee ijoolleetti kaasa. Amma kaleessa ijoolleen shamaraa jechuudha. Shamaraa akkasii takka mana banattee intalti Muniraa jedhamu mana bantee ijoollee biqiltuu burtee jedhanii ol galchanii akka barbaade jedhanii arrabsaa turan. Amma as keessatti silaa ijoolleen ganda ta'e fakkeenyaaf ijoollee Arsii ta'e ijoollee Harargee silaa ta'e Jimmaanii fi Harargeen wal jammarteetti bara intala kana qobetti intala kanaatti shamara kanatti Jimma guutuu itti bee bara mee ijoollee Jimmaa taa'ee kaate nama intala kanatti hin duuliin muraasa jechuudha. Hai uummanni Wallaggaa yookaan ijoolleen Wallaggaa bakka warroota sammuudhaan kutan fagaatan Shawaanii fi Wallaggaan sammuun kutanii jiran dhufanii gaddeebi'anii waan akkasii kana dubbatan. Ammoo isin qobaatti mucaa argattanii biyyee nyaachaa jirtan jechuudha. Aybiidha kun yeellaa waa xiqqoo sii tasgabbaha. Shamarree obboleettii keessanii obboleessa keessanii obboleettii keessanii haadha keessanii gabbaatanii waan akkasii IBC irraa dubbachuu dubrummaa qabaattee dhiiste taatee naan fuudhe wajjin jiraachuu qaba. Yoo dandeesses dhiisuu qaba kabajaan. Amma jarree kun maal balleessaa jiran yeroo isitti gubanii carraa isitti gubanii waa meeqa itti gubanii kaanii kana hunda bira dabranii borumtummaa isiillee borii isiillee balleessaa jiran dubrummaan qabdu minaamin. Qabaattee dhiifattee si mareetee fuudhee gaafa dura waa'ee durbummaa minaaminii kana dhaaba.